Ana dhufu baga gammaddan baga kanaaf geessan isin jiru. Guyyaa irraa eebbonni piroojeektii aanaa dadar keessatti as magaalaa Qobboo kana dabalate baadiyyaa irrattis kan keessummoonni keenya sa'a muraasa booda deemanii eebbisan aanaa bira darbee magaalaa dadar irrattis haaluma kanaan piroojeektoonni babbareedoon mimmiidhagoon hawaasa keenyaaf tajaajila kennuu danda'an jedhamanii yaadaman har'a eebbifamanii kanarra ga'anii jiranii abbaan piroojeektii kana ijaaree fi abbaan bulchachuu ta'us isin hawaasa keenya waan taataniif irra deebilee baga kanaaf geessan baga gammaddan. Itti aansuudhaan sagantaa keenya gaggabaabsinee gaggeessuudhaaf akka nuuf ta'u akkuma aadaa keenyaaf duudhaa keenyaatitti eebba maanguddootiif abbootii gadaa fudhannee eegalla waan ta'eef maanguddoota eebbaaf qophaa'an gara waltajjiitti affeera isin immoo harkaan naaf gaggeessitu. Sheekh Abduu Naasir, Sheekh Ahmad Saadiqii fi Qees Girmaan gara waltajjiitti affeera. Nurraa deemtee nurraa gammaduu irratti rabbiif galata galchina alhamdulillahi rabbil aalamiin. Obboleen keenya gizee nama keessa jirtu kuni gizee silaa raafullee magaalaa guutuu gohan gizee namni beelamallee beelatti boo har'ammoo akkasuma wajjin rabbiin na hadhaa jechuudhaaf rabbiin aduu tan nutti banee waan nama kofalchiisaallee nama rifachiifti. በፍቅር የታወቀች ሀገር ናት። የሃይማኖት አባቶችም ታንድ ላይ ሆነው ጸሎት እያደረጉ የመንግስት አካላትም ታንድ ላይ ሆነው ነው የሚሰሩና እግዚአብሔር አምላካችን አንድነቱን እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን። እግዚአብሔር አምላካችን እናንተንም የመጣችሁትን ዶዜ ሲንቄ ከበጀምቶት አቦቲ አመንታ ፊ ኡመት መጋላ ደደሊ ፊ ደገጌሰ ኬኝ ጉያ ከበጀማ ኤቢፈማ ፕሮጀክት ኢኒሼቲቭ መጋላ ኤባሊስኒንጌ በገኑንጌ በገገመደን በገገመኔስኒን ጀቹ በርባድ waan hunda jira mootummaan naannoo Oromiyaa hojii addaa xiyyeeffannaa addaatti kanneen bara 2016 hojjechaa ture galma magaalaa gurguddaa waa afur qabanneeti. Inni tokkoffaan ijoon magaalonni keenya hundi midhaan nyaataatiin of danda'uu qabanii kanniinsa tajaajilaa seetaa itti aanaa afaayii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamo obbo Chernet Daniel Chernet abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa kabajamo obbo Kiflee itti aanaa daldala Oromiyaa kabajamtu aadde Miskii Mahammad bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa kabajamo obbo Habtaamuu Tasfaa'ee itti gaafatamaa paartii badhaadhina Harargee Bahaa kabajamtuu aadde Aziizaa itti gaafatamtuu ijaarsa paartii badhaadhina Harargee Bahaa kabajamtoota hooggansa godinaa kabajamtoota hooggansa aanaa gandoota ollaa keenyaa dhugaa qabbanaa leelee dhuunfaa oltaa gabaa adda jaalalaa hundi keessanuu dhiiraa dhalaan jennee baga nagaan dhuftan baga guyyaa irraantaa sagantaa tana akka inni bareechitan galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Itti aansuun hojii magaalaa Qobboo hojii Khaalid osoo hin taane hojii abbootii amantaa hojii hawaasa keenya hundaa